sera safu sera safu 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 sera safu sera safu sera safu sera safu sera safu. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya safuu seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinaash Olaanii waliin ta'anii qopheessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan akkasumas immoo yaada dhimma seeraa irratti qabdan hundumaa akka nuun geessan kabaja guddaan isin affeerra. Yoo yaada qabaataniif gaaffii qabaattan foddaa televezyiinii keessan irratti lakkoofsa bilbilaa argitan kanaan nu bilbiluu dandeessu. Akkasumas immoo dhimma seeraa irratti gaaffii qabdan hundaaf 6306 irratti bilbiluu dandeessu. Kan isin wajjin turu ana Zinaash Olaanii Doorsis na ol girmaa fi lataa zarihun nu faana jiru. Isinis bakka garaa garaa teessanii sagantaa keenya akka daawwattan shakkiin qabnu. Dursa sagantaa keenya kan taasifannu odeeffannoodha. Nu faana tura. Seera safuu qaba. Safuunis seera qaba. Odeeffannoo toora intarneetii irraa arganneen namichi hawwii imala gaariif saantima mootora xayyaaraatti darbate adabame jedha gabaasichi. Dargaggeessi lammii Chaayinaa yeroo jalqabaatiif xayyaaraan imala nagaa hawwuuf jecha saantima mootora xayyaaraatti darbachuu isaatiin adabameera. Liu Chaon namni ganna 28 daandii qilleensaa Laakiyeer jedhamuuf doolaara 17,200 beenyaa akka kanfalu itti murtaa'ee jira. Xayyaarichis erga saantimichi mootora isaa tokko biratti argameen booda akka hin sochoone taasifameera. Liu Chaon ammoo wayita balaliinsa biyya keessaatiif buufata xiyyaaraa Angin Tanzishun jedhamutti xiyyaara keessaa galaa jirutti saantimicha darbachuu isaa kan inni amane. Yeroo taateen kun itti raawwate ammoo baatii gurraandhalaa bara 2019 ture. Isaan boodas baatii hagayyaa keessa mana murtiitti kan dhiyaate haa ta'u iyyuu malee murteen uummataaf ifa kan hin taasifame dhiyeenya kanadha. Hojjettoonni erga saantimoota lama kana luun mootora xiyyaaraa biratti lafarratti arganiin booda balaliinsi haqamuusaa dubbatan. Imaltoonni bakkuma dhaabbatan osuma jiranii hanga xayyaarri bakka buufamutti sakatta'insi nageenyaa taasifameefii ture. Mister Lu ammoo guyyoottan 10f kan hidhamee ture yommuu ta'u haalli nageenyaa uummataa jeequun himatamullee amma garuu himanni isaa gara siviiliitti jijjiiramee fi beenyaa akka kaffalu itti murtaa'eera. Addacha irrattis daandii xayyaarichaa taateen sun doolaara 17,600 isa baasisu himeera. Mister Lu garuu daandiin xiyyaaraa imaltoonni gocha akkasii akka raawwanneef dursee akeekkachiisuu qaba ture jedhee mormeera. Imaltoonni amantaa imala nagaa qabaachuuf jecha yoo mootora xayyaaraatti saantima darbatan kun kan jalqabaa miti. Bara 2017 keessas gochawwan wal fakkaatu maanguddoonni waliin imalan tokko waan raawwataniif balaliinsi akka turu taasifamuusaa gabaafameera. Gabaasicha kan gabaase China Global Television Network kan qindeesse lataa zariyoon. Egaa yeroo tokko waan gaarii hojjenna jennee yookaan immoo mirga keenya yeroo raawwachuuf jennu mirga namoota biraa tokko yookaan immoo yakka akkasii kana raawwachuu waan dandeenyuuf seera hin beeku jechuun yookaan immoo akkasi ta'an seeni jechuun itti gaafatamummaa jalaa waan nama hin baasneef of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Odeeffannoo akkasii yeroo dhiyeessinu irraa waan tokko akka barannuu fi marree dargaggeessa Chaayinaa kanarraa waa baranneerra miti. Qilatoomaa seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya rakkoleen adda addaa yeroo mudatan qaamni biyyattii keessatti seera baasuu wixineessee paarlaamaatti dhiyeessee raggaasisee seera godhee baasuun yookaan immoo qajeelfama godhee baasuun kan beekamudha. Ammas dhiyeenya kana dhimma meeshaalee waraanaa seeraan ala daddabarsuu irratti wixinaa'ee jira ture. Inni kun paarlaamaatti dhiyaatee ragga'eera.
Maarree dhimma wixinichaa irratti sichi raggaa jechaa wixinee irratti kan mari'atan istuudiyoo keenya keessatti argamuudhaan ogeessonni seeraa jiru turani. Maarree obbo Geetaanaa Habtaamuu Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa, obbo Dirribaa Baqqalaa Abbaa Alangaa Naannoo Oromiyaa, akkasumas obbo Habtaamuu Fayisaa abukaatoo fi gorsaa seeraa dhimma wixinichaa irratti istuudiyoo keenyatti argamuudhaan marii taasisaniiru. Wixinee jedhanii kan isaan haasa'aa turan yeroo sana waan hin raggaaneef ture yeroo sagantichi waraabamu. Amma garuu akkuma baay'een keessanuu beektan paarlaamaa irratti dhiyaatee seerichi ragga'eera jechuudha. Haala kanaan akka nu hubattaniif kabaja guddaan isin gaafannaa gara mariitti ceena. An Habtaamuu Fayisaa Tolaati. Abukaatoo fi gorsaa seeraa. Armaan dura piroomooshinii Zinnaa Sholaanii faana ta'uudhaan gaaffiiwwan hordoftoota sagantaa keenya irraa ka'an bu'uura godhachuudhaan hubannoo seeraa uumaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as sagantaa marii seeraa qabannee dhiyaanne irratti dhimma to'annoo fi bulchiinsa meeshaa waraanaa ilaalchisee ogeeyyii seeraa faana marii taasisuuf asitti argamneerra. Egaa daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan alaa biyya keenya keessatti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun isaa nagaa fi tasgabbii hawaasaatiif sodaa guddaa ta'eera. Dhimma kana ilaalchisee seeronni biyya keenya maal jedhu? Dhiibbanoo daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan alaa hawaasa biraan geessisu maal fa'aadha? Dabalatees haguuggii seerota biyya keenyaatti irra turan armaan dura turan ilaalchisee qaawwan armaan dura ture maal fa'aadha? Qaawwaawwan kana hoo haguuguudhaaf wixineen labsii bulchiinsa itti fayyadama meeshaa waraanaa mootummaa federaalaatiin dhiyeenya kana ba'e qaawwaa kana ni cufaa. Dhimmoonni haaraan wixineen kun qabatee dhufe hoo maal fa'aadha? Dhimmoota kana irratti marii keenya hordofaa. Egaa daddabarsi meeshaa waraanaa dhiibbaa maal qaba kan jedhu yeroo ilaallu akka waliigalaatti meeshaa waraanaa jechuun maal jechuudha kan jedhu xiqqoon hin barbaachisa. Meeshaa waraanaa yeroo jennu akkasumatti namoonni sammuu keessatti waan baay'ee yaaduu danda'u. Humna ka'umsaatiin yookaan kan dhukaa'uudhaan yookaan immoo humna dhoo'insaatiin baaruura ta'uu danda'a, boombii ta'uu danda'a, misaayilii ta'uu danda'a, rokkeettii ta'uu danda'a, wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Dhukahanii yookaan utaalanii qaama namaa irratti, qabeenya namaa irratti, lubbuu namaa irratti kan miidhaa geessisuu danda'an jechuu dandeenya. Kanaaf wantoonni qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'an, lubbuu namaa irratti yookaan inni immoo nageenya hawaasaa akka waliigalaa irratti miidhaa geessisuu danda'an jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sirni to'annoo fi bulchiinsa meeshaa waraanaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuun isaa akkasumas immoo daddabarsi meeshaa waraanaa jiraachuun isaa meeshaan waraanaa seeraan alaa jiraachuun isaa hawaasa irratti miidhaa guddaa geessisa jechuudha. Lubbuu namaa darbaa, qabeenyi namaa ni badaa, qaamni namaa ni miidhama. Akkuma amma argaa jirru iddoo adda addaatti namoonni sababa adda addaatiin lubbuun isaanii yeroo darbu nagaaf tasgabbii hawaasa keessatti uumamaa jiru akka dhabamu kan taasisaa jiruu fi miidhaa guddaa kan geessisu ta'uu ni beekama jechuudha. Hawaasa irratti, uummata irratti, biyya irratti akka waliigalaatti addunyaan yeroo ammaa haalli keessa jirtu sababa meeshaa waraanaatiin miidhaan guddaa kan geessisu ta'uu ni beekama jechuudha. Inni guddaan inni waan bal'aa kaaseera hiikoo meeshaa waraanaa kan jedhamu irraa jalqabee meeshaa waraanaa akka barbaadetti yookaan to'annaan ala yookaan sirna kan hin qabneen ala uummata keessa akka barbaadetti socho'u ta'e miidhaan qaamaa qabeenyaa wantoonni adda addaa akkuma jirutti ta'e xiinsammuu namarratti illee hawaasni akka dhiphatu akka sodaatu shakkii keessa akka galu nageenyaan illee jiraachuu irratti sodaa akka fidu ta'a. Sanarra darbee immoo meeshaan kun iddoo barbaadetti akka barbaadetti argama taanaan namoota leenjii hin qabne harka bu'uu danda'a, namoota yakka raawwatan harka bu'uu danda'a, balaawwan garaagaraa geessisa. Kanaaf sodaa nageenyaa hawaasaa isa guddaa ta'a. Keessumattuu yeroo dhiyoo as biyya keenya keessatti meeshaawwan haala hin eeggamneen yookaan meeshaawwan gurguddoon haala hin eeggamneen akka barbaadetti kontiroobaandiidhaan karaa garaagaraatiin socho'aa ture. Dhimmoonni kun sodaa fi shakkii hamaa hawaasa keessatti uumee jira. Kanaaf akka salphaatti dhimma ilaalamu waan hin taaneef
qabeenyaa fi badii qaama namarraan geessisuun alatti xiinsammuullee namoonni nagaa fi naannoo isaanii irratti sodaa malee akka jiraatan dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha. Seera yakkaa keenya keewwata 808 irratti kan kaa'amee jiru meeshaa waraanaa namni tokko qabatee yeroo socho'u seeraan ala qabatee yeroo socho'u kan meeshaa eeyyama hin qabne iddoo tokko qabatee yeroo argamu yeroo qabamu akka seera dambii darbuutti kan ilaalamu akka seera wanta salphaatti jechuudha. Adabbiin isaatis haga qarshii 100 yookaan immoo hidhaa guyyaa 10 hin guunne akka adabamu kan inni kaa'e jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? Namni meeshaa tokko qabatee gara tokko gara biraatti socho'u kan inni daddabarsuu keessatti hirmaate haguugiin seeraa itti gaafatamummaan seeraa inni qabu baay'ee laafaa akka ta'etti kan nuti irraa hubachuu dandeenyu jechuudha. Dabalateetis immoo akka waliigalaatti akka sirnaatti sirni ittiin to'annoo fi bulchiinsa meeshaa waraanaa ilaalchisee sirni sirriitti diriireetoo jiru kan hin jirree fi bifa bittinnaawaa ta'eetiin kan bulfamaa ture ta'uu hubannaa jechuudha. Kanaaf seerri armaan dura jiru hagas mara wanta kana sirnaan ni to'ata jennee kaasuu xiqqoo ni ulfaata jechuudha. Kanarratti dabalataan kan jiru maalinni seera yakkaa keewwata 481 irratti kan tumame jira. Kaayyoo yookaan yaada daldaluutiin meeshaa waraanaa kan sosocho'u yookaan gara tokko gara tokkotti kan darbu kan deemamu yoo ta'e adabbiin isaa isa kana caala amma ta'e ol ka'ee kennama waggaa 3tti waan haalli itti adabsiisu jira. Yeroo baay'ee eeyyamaan ala jedha. Eeyyamaan namni qabaan eeyyamaan ala meeshaawwan kana kaayyoo daldaluutiin qabatee namni socho'u argame keewwata sana jalatti yeroo baay'ee himatamanii kan adabamanii fi meeshichis immoo akka dhaalamu kan ta'u jira. Kanaaf keewwanni kun lamaan qofti ga'aa miti. Keessumattuu daddarbiinsaa fi to'annaa fi bulchiinsa meeshaa waraanaa irratti bal'aa miti hiikoodhaafis kan saaxilame yeroo baay'ee falmii mana murtiitti gaafa dhufnu namni seeratti dhiyaatu ani kaayyoo daldaluu fi miti meeshaa kana qabadhee kanan deemu jedhee yeroo baay'ee falmii kaasa daldaluu fi miti kan jedhu abbaan seeraa yeroo baay'ee hiikoo garaagaraatti kennaniit kanarratti falmii garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf seerri kun iftoomina isa hin qabu. Waa baay'ees kabar godhee yookaan uwwiseen argamu dhiphaadha jechuun hin dandeenya sirni to'annaa fi bulchiinsa meeshaa waraanaa akka biyya keenyatti kanaan dura seera yakkaa keessatti jiru jechuudha. Wixinichi waa baay'ee fooyyessee dhufeera. Qabannaadhuma meeshaarraa jalqabee meeshaan nama dhuunfaan qabatamu meeshaa akkamiiti? Meeshaan dhaabbileedhaan qabatu meeshaa akkamiiti? Meeshaan qaamolee nageenyaatiin qabataman meeshaa akkamiiti? Meeshaan immoo humna waraanaa biyya keenyaa fi warra dhimma biyya keessaarra hojjetaniif wantoonni garaagaraa adda baasee tumee jira jechuudha. Kanaaf hiikoo meeshaawwan sanarraa jalqabee waan garaagaraa kaa'ee wantoota dhorkaman adda addaa tarreessee jira jechuudha. Meeshaawwan labsiisa keessatti dhorkaawwan garaagaraa kaa'ee jira. Dhorkaawwan sana immoo namni darbee argame tarkaanfii akkamii akka fudhatamuu qabu keewwata 29tti adabbii kaa'ee jira jechuudha. Dhorkaawwan sun garaagarummaa hedduu qabu. Dhorkaawwan qaama biraatti dabarsanii kennuu jira. Baay'ina meeshaarraa jalqabee baay'ina meeshaa qabattuurraa jalqabee meeshaa waraanaa qofa otoo hin taane immoo meeshaawwan garaagaraa miidhaa hawaasaarraa yookaan namarraa geessisuu danda'an lubbuu namaatiif illee balaa ta'uu danda'an wantoonni dabalataan as keessatti hammatamanii sirna akka horatan ta'an jiru jechuudha. Kanaaf adabbiin as keessatti kaa'ame kunis kan dura seera yakkaa keenya 808 keessatti hammatame sana as dabalatee keewwata sana haqee as jalatti galchee hidhaa salphaadhaa kaasee hamma hidhaa cimaa amma waggaa 15tti hidhaa salphaarraa jalqabee hamma hidhaa cimaa waggaa 15tti illee haalli itti adabsiisu akkaataadhuma dhorkaa darbame sanaan garaagarummaan kaa'ee jira waan ta'eef dhimma waa baay'ee uwwisee fi rakkoowwan kanaa dura qawwaa seeraa turan sana kabar godhuu kan uwwisu jechuun danda'ama jechuudha. Sirriidha akkuma amma yaada isin kaastan irratti dabalataan maaltu jira? Egaa wixineen labsii kun wantoota baay'ee of keessatti qabatee jira. Amma fakkeenyaaf meeshaa waraanaa gaafa jennu gosa lamaan iddoo sadiitti qoodee hiikootti kaa'neerra.
meeshaa waraanaa xiqqoo, meeshaa waraanaa giddu galeessa, meeshaa waraanaa guddaa qaama haala isaa irratti hundaa'uudhaan karaa biraatiin immoo automaatikii ta'uuf dhiisuu isaa irratti kan automaatikii hin taane automaatikii walakkaa automaatikii guutuu jechuun kaa'ee jira. Kanaaf meeshaan namni dhuunfaa qabachuu danda'u tokko meeshaa xiqqoo fi meeshaa giddu galeessaa jedhamee kan kaa'ame sana malee meeshaa xiqqoo fi yookaan meeshaa giddu galeessaatiin ala kan ta'an meeshaa guddaa yookaan immoo meeshaa automaatikii irratti hundaa'anii kan jiran akka qabachuun hin danda'amne illee sadarkaa nama dhuunfaatti jechuudha. Akkasittiin kaa'ameetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf egaa maaliif meeshaa kana dhorkee maaliif meeshaa kana eeyyame jennee yoo ilaallu akka waliigalaatti ka'umsaan to'annoon meeshaa waraanaa tasgabbii uummataa fi biyyaa eegsisuuf barbaachisaa akka ta'e kaa'amee jira. Akkasumas immoo namoonni dhuunfaa meeshaa waraanaa qabachuun isaanii nageenya naannoo eegsisuuf, nageenya hawaasaa, nageenya biyyattii eegsisuuf immoo gahee guddaa, shoora guddaa qabu jedhameetis nama nama. Akkasumas immoo seeraa fi hojimaan nama jiru haguuggii qaawwaa qabu sana akka duuchee sirnaan gaggeeffamu taasifamuuf barbaachisa jechuudha. Akka waliigalaatti amma haalli addunyaa kana yeroo amma ilaallu sadarkaa nama dhuunfaatti miti sadarkaa biyyaatti illee meeshaa waraanaa akkamitti qabatamuu qaba kan jedhuun kun ajandaa guddaadha. Siyaasa addunyaa kana kan raasaa jiru jechuudha. Biyyi tokko meeshaa waraanaa gosa akkasii kana caalu dhimma kana caala qabaachuu hin qabdu jedhamee waliigalteen akka waliigalaatti akka idil addunyaatti ni jira. Qaama nama sana biyyi daangaa sana darbitee yoo jiraatte immoo kallattii adda addaatiin akka duubatti deebituuf dhiibbaan adda addaa yerootti taasifamaa jiru ni jira jechuudha. Akkasuma akka biyyaatti ni to'atama. Akka namoota dhuunfaattis akka mootummaattis immoo caasaaleen mootummaa biyya tokko keessa jiran sadarkaa kamitti eenyutu maal qabachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf dhaabbileen dhuunfaa ni jiru, imbaasiiwwan adda addaa ni jiru, waajjiraaleen mootummaatis ni jiru. Eegumsa waajjira mootummaatiif yookaan eegumsa dhaabbata dhuunfaaf illee ta'uu danda'a, eegumsa imbaasiiwwaniif ta'uu danda'a. Meeshaalee akkamiitiin eegamuu danda'u qabu. Hawaasni immoo akka nama dhuunfaatti meeshaa akkamii qabachuu danda'a kan jedhu kun ifaan kaa'amee jira jechuudha. Akkan sirrii jedhamu meeshaa xiqqoo jechuun salphumatti akka shugguxii jenneetu kan nuti yaadnu namni dhuunfaan akka salphaatti qabatee deemuu danda'u jechuudha. Isheedhuma sanuu amma dhimmuma meeshaa waraanaa namoota nama dhuunfaadhaaf eeyyamame sanuu toorawwan itti hawaasni qabatee jira argamuu danda'u. Toora adda baasee jira wixineen kuni. Fakkeenyaaf toorawwan amma hawaasni hedduminaan itti argaman kanneen akka hoteelota garaagaraa, gabaawwan deebi'eeti immoo toorawwan hiriirri nagaa illee toorawwan itti jirutti. Manneen amantii jiraachuu danda'u, iddoo sinimaan ilaalamu, iddoo ispoortiin itti gaggeeffamu kamittiyyuu even waajjiraalee dhaabbata mootummaas ta'uu danda'a, dhaabbata dhuunfaas ta'uu danda'a. Yeroo naannoo sanatti qabatanii argamuun siruma dhorkaadha, eeyyama qabaannus jechuudha. Amma fakkeenyaaf waajjira mootummaa galuuf kan dhaabbata kamiyyuu seenuuf yoo barbaachisaa ta'e meeshaa qabannee jiru san eegaa waajjira sanaatiif fuulduratti keenyeetti kennineetti duubaa keenya seennee yeroo baanu fudhannee bahuu kan qabnu jechuudha. Kanaaf iddoowwan itti dhorkaman ni jiru siruma meeshaa waraanaa qaama eeyyamameef qofa eeyyamame jechuun naannoo sana eegsisuuf qaama aangoo qaama eeyyamameef qofatu qabatee gidduutti socho'u. Warreen kun eeyyamumallee yoo qabaanne akkaataan nuti itti qabannee seenuu hin dandeenye socho'uu hin dandeenye ni jira jechuudha. Kuni maaliif tasgabbii waliigalaa hawaasaatiif jedhamee yaadamee waan kaa'ameef jechuudha. Kan biraa kaayyoon labsii kana keessatti inni guddaan tokko kan ta'e meeshaawwan kanaan dura hawaasa keessatti jiran yookaan hawaasni qabatee yookaan eeyyamaan isaa ta'u eeyyamaan ala hawaasa harka jiru sassaabanii gara mootummaatti fiduu otoo hin taane meeshaawwan kana bifa amma jedhameen ulaagaan taa'ee jira. Ulaagaa sanaan namoonni karaa seera qabeessatti akka fidatan bifa haaraadhaan irra deebi'amee galmaa'ee dijitaalaa karaa ta'een yookaan seentarii tokkotti ta'ee bifa to'atamuu danda'uun meeshaan tokko eenyu harka jira iddoo kam jira waan jedhu bifa itti to'atamuu danda'uun akka galmaa'uu fi irra deebiidhaan akka galmaa'uu fi dabalataan immoo meeshaan qabachuu nama dhuunfaaf qabachuu qofa otoo hin taane yookaan faayidaa nama dhuunfaa sana qofaaf otoo hin taane naannoo meeshaan sun jirutti illee nageenya hawaasa naannoo sanaatiin bifa kamiin achirratti gahee taphachuu akka danda'u hawaasni akkamitti waliin ijaaramee meeshaa sanatti fayyadamee nageenya naannoo sanaa eeguullee akka itti danda'u haalli itti kaa'ee jira jechuudha kana booda. Kanaaf namoonni meeshaa isaanii bifa haaraadhaan irra deebi'anii akka galmeeffatan eeyyama ulaagaan kaa'ame sana guutanii eeyyamni haala itti kennamu qajeelfamnii fi dambiin ganaa karaa mana marii ministeerotaatiin bahu jira. Qaamonni labsii kana raawwachiisuuf
karaa fuulduraatti labsichi gaafa labsameen booda haalli itti hojii irratti oolu jira. Abbaas itti godhameera eenyuun kun kana booda. Duri eenyutu to'ataa eenyutu eeyyama kennaa karamee dhufaa waan jedhu kana qaamuma nageenyaa federaala kaasee naannolee jidduullee rakkootu ture jechuudha. Kanaaf amma maal ta'ee poolisii federaalaa jalatti yookaan komishinii poolisii federaalaa jalatti dameen tokko ijaaramee dameen dhimma kana bulchu ijaaramee dameen sun immoo yoo barbaade amma caasaa amma garjaraa jirutti amma naannootti caasaa isaa diriirsee dhimmicha hojjechuu yookaan immoo qaamolee nageenyaa naannolee bakka buusee hojii kan akka hojjetu karaa sirnaawaan ta'een irra deebi'amee galmaa'ee eeyyamnis bifa sanaan kennamee eeyyamnis kanaan dura akkuma kennametti callisee yeroo barbaade namni fidee kan eenyu jedhu otoo hin taane haaromsamuu barbaada yeroon kaa'amee jira jechuudha as keessatti. Akkuma isin jettanii garuu bu'uura heeraatiin aangoo dhimma kanarratti seera baasuu kan qabu mootummaa federaalaati. Kanumaafis amma wixinicha jalattis kan kaa'ame qaamni dhimma kana to'atu poolisii federaalaa akka ta'e ibsamee jira. Garuu haalli inni amma hordoffii dhimma kanaatiin wal qabate caaseffamni sirna federaalaa biyya keenya keessa jiru federaalli Finfinneedhaa fi Dirreedawaa keessatti qofadha kan bulchiinsa federaalaa kan argattu. Caaseffamni immoo gara naannootti diriirfamanii to'annaa meeshaa kana raawwachuudhaaf isaan dandeessisu wixinii kana keessatti waan inni kaa'ames ni jira. Inni suni rakkoolee gama kanaan jiran akka waliigalaatti rakkoo gama itti fayyadamaatiin gama hordoffiitiin jiran furuu kan danda'u fakkaata. Egaa sirni bulchiinsa egaa akkuma kaa'ame heera irratti kan kaa'amee jiru to'annoof aangoo kan qabu aangoo mootummaa federaalaati. Dhimmichi dhimma naannoo yookaan immoo dhimma biyya qofa osoo hin taane dhimma sadarkaa idil addunyaatti ilaalamuu akka qabu sila kaa'uuf yaaleen jira. Maaliif biyyumti tokko maal qabachuu qabdi hagamitti qabachuu qabdi kan jedhu naannoleenis akkasittiin haga maalitti qabachuu qabu sadarkaa gandaatti yookaan sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti haga sadarkaa kamitti qabatamuu danda'u qaba kan jedhamu sirnaan kaa'amuu fi sirnaan to'atamuu kan qabu ta'uudha jechuudha. Kanaaf akka sila kaa'ame sadarkaa biyyoolessaatti qaamni dhimma kana to'atu qaamni dhimma kana bulchu qaama to'ataa komishinii poolisii federaalaa jalatti kan gurmaa'ee bifa sanaatiin gaggeeffamu akka ta'e ifatti kaa'amee jira. Yeroo kun taasifamu yeroo tokko tokko hawaasni naannoo bifa barmaatileetiin akkaataan itti meeshaa waraanaa qabatanii itti fayyadaman ni jira. Fakkeenyaaf yeroo naannolee horsiisee bultoota iddoo jiranitti baay'inaan horii isaanii meeshaa isaanii qabatanii kan isaan ittiin eeganii jechuudha. Namni horii eegu tikseen horii tiksu tokko meeshaa isaa qabatee bifa sanaatiin kan deemu ta'a. Wantoota akkasii kana bifa eegeen kan raawwatamu jechuudha. Xiyyeeffannoo keessa kan galfame ta'uu hubatamuu qaba. Namni tokko heeyyama gaafa baafatu heeyyama gaafa fudhatu maaliif akka barbaachisu maaliif akka hidhatu fi kaayyoo inni itti fayyadamu heeyyama barbaadeef sana ifatti kaa'uu danda'uu qaba ibsuu danda'uu qaba jechuudha. Kaayyoo ittiin meeshaa hidhate sanaaf isa sanaaf itti fayyadamuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf kaayyoo sanaatiin ala fayyadame taanaan wanta seeraan alaatiin yookaan immoo wanta barbaadameen ala akka fayyadametti kan hubatamu yookaan immoo kan fudhatamu jechuudha. Kanaaf bifa sanaatiin kan to'atamee jiru ta'uu ni beekama. Akkasumas immoo haaromfamuunis yeroo yeroodhaan akka haaromfamuu qabu. Maaliif namni tokko al tokko qabate sana booda maaltu itti raawwatamaa jira maaltu ta'aa jira kan jedhamu beekamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Namoota warreen barmaatan akka hidhatanii eeyyamame ibsaniif illee yoo amma labsichi rageera ta'e guyyaa labsichi rageerraa kaasee waggaa tokko keessatti beeksisuu akka qaban yoo sana hin taane garuu akkuma namoota kamittuu kan ilaalaman akka ta'edha kan labsichi kaa'e. Dabalataanis immoo amma wixinee kana qofa qopheessuu yookaan labsii kana seera kana qofa baasuudhaan utuu hin taane dhimmi inni guddaan gara hubannoo uumuutti illee deemamutu irra jiraata. Hubannoo erga uumame hawaasni dhimma kana gadi fageenyaan erga beekee booddee akka waliigalaattis hawaasni mataa isaatiin gahee isaa beekuu danda'uu qaba jechuudha. Sila dhimmichi dhimma yakka ittisuuti. Dhimmi daddabarsa meeshaa waraanaa dhiibbansa hawaasa irratti mootummaa irratti uummata irratti eega jedhame gaheen hawaasni kana keessatti qabus immoo olaanaadha jechuudha. Seera qofa baasuu miti. Seerichi adeemsaan gana labsamne gana labsiidhaan mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsama. Seerri daba'ee booda seera kana immoo bifa garaagaraatiin raawwachiisuu qaba. Dambiin jira, qajeelfamoonni garaagaraa jiru. Isaan kun ba'anii hojiirra ooluu qabu labsicha kana raawwachiisuu fi dabalataan immoo hawaasa keessatti hubannoo uumuun dirqama ta'a jechuudha.
seerri kun edda bahee booda hawaasni hubannoo gahaa argatee yeroon daangeffamee taa'ame sana keessatti akkaataa jedhameen meeshaa sana gara seeratti fidee galmeessifatee eeyyama isaa haaromsiifachee deemuu akka qabu. Kanarra darbee immoo odeeffannoolee kennuun dirqama akka ta'u. Iddoo kanarra darbee namoonni seeratti akka hin finne dhofkatanii taa'anii jiraatan illee odeeffannoo qaama laallatuuf kennanii namoonni garasitti akka dhufan yookaan haalli itti gaafatamummaan illee mirkanaa'u. Sarara darbamee ragaa ta'uudhaan odeeffannoo kennuudhaan hawaasni karaa garaagaraatiin hirmaachuu qaba waan ta'eef gaheen hawaasaa salphaa miti jechuudha seeraa fi qajeelfamoota tumaman akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kanarra darbee hawaasni itti hirmaachuu qaba, hubannoo gahaas argachuu qaba. Kanaaf amma seerichis wixineen sadda wixinaa eekoo xiqqoo bubbuleera. Yeroon kenname wanti dabalamuu qabu soo jiraate dabalamee. Wantoonni immoo hawaasnis immoo wixinee kanarratti illee bifa garaagaraatiin akka hirmaachuu danda'u amma Facebook irrattis bahee kallattii garaagaraatiin weebsaayitii abbaa alangaa waliigalaa irrattis galaqqifamee bifa garaagaraatiin ilaalamaa jira. Namoonnis yaada dhuunfaa qaban irratti dabalanii jechuu danda'u gabbisuu danda'u waan ta'eef gaheen hawaasaa salphaa miti jechuudha kana keessatti. Sirriidha. Dabalataanis amma maaltu jira? Hubannoo uumuun akkuma jirutti ta'e wanti akka waliigalaatti hawaasni wanti hubachuu qabu qaamolee miidiyaa adda addaattis wantoota akkasii kanarratti hirmaatanii hawaasaaf hubannoo akka kennan hubannoon akka kennamu taasisuun barbaachisaadha. Meeshaan waraanaa akka waliigalaatti biyya keenyaaf sodaadhamoo sodaa miti kan jedhu eenyumtiyyuu iddoo jirutti sodaa keessa akka jiru ni beekama. Kan sodaa keessa akka galu taasiseef immoo meeshaaleen seeraan ala baay'inaan waan jiraniif eenyumtiyyuu meeshaa seeraan alaa sana qabatee waan barbaade gaafa raawwatu qaama namaarratti lubbuun namoota irratti daa'ima xixiqqoo kaasee haga warreen jaarsolee gurguddootti sadarkaa umurii kamirrattiyyuu sadarkaa jireenya kamirrattiyyuu warra jiran irratti tarkaanfiin adda addaa karaa seeraan ala bifa to'achuudhaan nama rakkisuutiin illee akkaataan itti raawwatamaa jiru iddoo adda addaatti sababa adda addaatiin mul'achaa jira waan ta'eef wantoonni akkasii kun at least sirnatti galaniitoo to'atamuu qabu. Kanaaf immoo wixineen kun gaafa ragga'ee gaafa hojiitti jijjiiramu wantoota akkasii kana to'achuuf kaayyoo kan godhate ta'uusaa hubatamee fuulduratti tasgabbii fi nageenyi biyya keenyaa sadarkaa gaarii fi sadarkaa fooyya'aa irratti akka argamuuf hawaasni dirqama qabu mirga qabu sana qabee wanta isaaf eeyyamame fayyadamu wanta dhorkamaa ta'e dhorkamee jiru immoo qaama nageenyaatti qaama ilaallatutti gabaasuudhaan nageenya isaa akka tasgabbii isaa eeggatu bifa seera qabeessaa fi bifa sirnaa ta'een akka gaggeeffamu kaayyoo kana kan godhate waan ta'eef isa kan hubatamuu danda'u qaba jechuudha akka waliigalaatti. Mariin dhimma meeshaalee waraanaa seeraan ala olii gadi daddabarsuu irratti xiyyeeffatuu fi ogeessonni seeraa gara istuudiyoo keenyaa dhufanii irratti mari'atan kan ammaatti daawwattan fakkaata. Yeroo biraas dhimma marii akkasii kana yookaan immoo dhimma tokko kaasnee irratti mari'achuu ogeessota irratti mariisisuu kana kan itti fufnu ta'uu isaa isin hubachiisa. Waan hojii turtaniif fayyaa ta'a. Akkasumas warra istuudiyoo keenya dhufanii marii kana nu taasisaniif galanni keenya guddaadha. Ogummaa keessan isin irratti irraanfatu jenna. Kanneen nu barreessitan akkasumas gaaffii nu gaafattan yaada jajjabeessaa nu kennitan hunda keessanuu guddaa galateeffanna. Ammas nu barreessuu nu bilbiluu hin dagatina. Sagantaan keenya yoo TV irraa isin miliqe yookaan guyyaa sagantaan darbu isin miliqe YouTube irraa akkasumas Facebook irratti argachuu dandeessu. Yaada keessanis Facebook irrattis email irrattis YouTube kan daawwattan sana jalatti illee yaada keessan nu kaa'uu dandeessu waan ta'eef haala kanaan isin affeerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Sagantaan keenya kanaaf jennee qindeeffanne kan ammaatti daawwattan fakkaata. Baatii darbee ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiin kabajaa turreerra. Amma immoo fuuldura keenya ayyaana cuuphaatu nu eeggata. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana cuuphaa kan bara 2012 jalbultii isaatiin nagaan isin ga'e jenna. Sagantaa keenya akkuma waliigalaan kan ammaatti daawwattan fakkaata. Ana Zinnaash Olaanii Doorsi isin wajjin turreera akkasumas Lataa Zariyuunii fi Naa'ol Girmaa isin taanii isin wajjin turreera. Torban kun torban nagaa, torban tasgabbii, torban gurri keenya aagatti dhaga hojii keenya aagatti arginu haa taasisu. Nagaatti. Safuu seera, safuu seera, safuu 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 seera, safuu seera, safuu seera, safuu seera.